Alshamar kafuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajaaf jaalalli oromummaa lafa jirtan maratti isin haa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunkaasifaana turan jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin faannoon Amaara uummata ajjeesuun alatti saamicha guddaa geggeessaa jiraachuun himame. Godina kaaba Shaggar Aanaa Darraa keessatti saamichaa fi ajjeecha jumlaa faannoo Amaaraatiin raawwatamaa jiru ta'uu jiraattonni onichaa dubbataa jiru. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Darraa keessatti faannoon Amaara uummata nagaa ajjeesa jiraachuu fi qabeenya qotee bula saamaa jiraachuu jiraattonni onichaa dubbatanii. Godinuma kana keessatti torban darbe keessa mootummaan biltiginnaa kufaatii irra jiru. Haleella dirooniin uummata nagaa fixaa kan turee fi qabeenyi uummata hedduun barbadeeffamuun saamichi guddaan aanicha keessatti geggeeffamaa akka ture isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Gareen maafiyaa Amaara mootummaa abbaa irree Abiyyi Ahmadiin deeggaramu duguugga sanyii uummata Oromoo irratti raawwataa kan jiru yoo ta'u Aanaa Darraa keessatti saamicha guddaa geggeessuu fi ajjeesisuu kanneessa lammiilee nagaa irratti raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Guyyaa dheengaddaa fi kaleessa hidhattoonni shiftaa Amaara kunneen godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiraamuu keessatti namoota nagaa uummata keessa hin jirre barii ganamaan irratti bobba'uun qotee bulaa kumaatamaan lakkaaman ajjeesuu fi saamicha ergaa geggeessanii booda manneen qotee bulaa abiddaan barbadeessuun qotee bulaa mana maleeyyii godhanii hambisanii jiraachuun jiraattonni onichaa bifa gadda onnee nama cabsuutiin himataa jiru. Haaluma kanaan guyyaa har'aa kan hidhattoonni faannoo Amaara kunneen Aanaa Darraa gandoota akka Barbarree fi Saranqullaa jedhamu keessatti uummata nagaa fixaa jiraachuu fi duguugga sanyii uummata Oromoo irratti raawwataa kan jiran ta'uun himame. Moddee tokko yaadannoo ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu ilaalchisuun qophiin addaa qophaa'aa jiraachuun himame. Tiksitoonni sirna biltiginnaa aadaa fi duudhaa Oromoo balleessuuf kaayyeeffatanii waggaa tokko dura faannoo Amaara waliin ta'uun ajjeecha jumlaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti kan raawwatan ta'uun kan yaadatamudha. Guutuun gabaasa kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Moddee tokko yaadannoo ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu ilaalchisuun qophii addaa qophaa'e. Sanyii duguuggaa sirni nama nyaatan piipii abbootii gadaa Karrayyuu jila gadaa Michillee irratti raawwate. Waggaa tokkoffaa yaada jungumaa isaanii bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa ilmaan Oromoo cufa goonfachuun ni baafna. Gochi fokkotaan Oromummaatti xiyyeeffate akkaan kun sirnoota darban kam keessatti illee Oromoo irratti ta'e. Kan hin beekne seenaa keessatti gocha duguugga sanyii saba Oromoo fi eenyummaa isaatti aggaammatedha. Sirni afaan Oromoo dubbatu kan firii warraaqsa Oromoo butuun gara aangootti ol bahe kun hayyoota mataa gadaa abbootii gadaa Karrayyuu jila gadaa waliin turan dabalatee jumlaan ajjeese. Hayyoonni guyyaa tokkollee diina kanaan akka qoosaatti ajjeefaman kana caasa gadaa keessatti as baasuun gadaan Michillee waggaa 40 kan itti fudhate ta'uu maanguddootnii fi hayyoonni ona fantaalle ni dubbatu. Diinni Oromoo fi Oromummaa balleessuuf lola ofii Oromoo irratti banii cinaatti daboo diina inni kaafe. Tarsiimmoo Oromoo warra taawwammachuun Oromummaa lafa irraa buqqisuuf sagantaa qabateen guutumatti ajjeecha jumlaa duguugga sanyii saamicha diinagdee hidhaa godaansaa fi manca'iinsa qe'ee Oromoo irra ga'e kan sirnoota darban kamirraayyuu daran hamaadha. Ajjeechaan abbootii gadaa Karrayyuu irratti taasifame kun qaama Oromoo cabsuun mirga abbaa biyyummaa isaa gaafate akka qe'ee isaa irratti abbaa hin taaneef diinan duula itti banamedha. Abaa'oo waboon sirna nama nyaata Oromoo akka sabaatti duguuge itti labsee fixaa jiru. Kana seena keessatti bara baraan kan yaadatamu qabuu fi ajjeechaan akkanaa kun ajjeecha saganteeffame Oromoo hooggansaa fi abbootii gadaa malee hambisuuf diinni abbaalee raawwate kan ta'eef sirni abboota Oromoo nagaa fixe kun diina inni kaa Oromoo sagantaa Oromiyaa
cabsoo Minilik eegale fixaan baasaa jiru ta'uu akka ummanni keenya beeku hubachiisa. Waraanni bilisummaa Oromoo duula duguuggaa sirni faashist Itoophiyaan Oromoo irratti baname ofirraa qolatamu. Humnoota Oromiyaa dhuunfachuun gabroonfata qe'ee Oromootti gaddawwise kana buqqisam. Dhaloota jalaa itti leenjisu moora qabsoo bilisummaa Oromoo. Gabbisuun qabsoo bilisummaa Oromootti ijigtii tolchuuf wareegama lubbuu kennim. Hojiin agarsiisaa jiram. Muddee tokko guyyaa hayyoonni fi hooggantoonni gadaa michillee diina qe'ee Oromoo weeraran jumlaan lubbuun obbaafaman. Kanas hunduu akkuma hojii itti jiru lola kan yaadataa oolem. Dabalataan weerarri umrii kolonii Oromiyaa irratti dheeressuuf sirni nama nyaata faashistii kanam akka Oromootti waamanii lola bilisummaa WBOn geggeessaa jiru akka lola Oromoo fi Oromoo gidduutti deemaa jirutti ibsuun qabsoo bilisummaa Oromoo buuseessuun gadi xiqqeessaa jiranis sirni Itoophiyaa kun sirna Oromoo akka hin taane seenaa keessatti sirni addatti baase Oromoo qooduun Oromummaa balleesse Oromiyaa cabsuuf ifatti waraana Oromoo irratti labse ta'uun hubatamuu qabamu. Humni lafoo hanqannan haleella xiyyaara bara TPLF illee hin turre. Oromoota nagaa irratti sirni geggeesse kun diina Oromoo kan yeroo kamiitiin olitti diina hammaata ta'uun beekamuu qabamu. Walumaa galatti ilmaan Oromoo sirna nama nyaata kana waliin hiriirtanii waraana weerara Oromiyaa irratti baname. Kanatti gumaacha Oromoo diiguutti hirmaataa jirtan. Haala Oromoon keessa jiru madaalu yeroo itti bineensa Oromoo ciniine irratti duuf jiru kanatti qawwee keessan deebisu WBO waliin hiriiruu qabdan. Amma akka itti isin yaadachiif manni Oromoos du'a gidiraaf duguugga sanyii baraan keessa jirru keessa baan yeroo xumuraaf nagaa hawwinutti bu'aaf falli tokkichi karaa qabannee jirrutti deemsa abbaa WBO waliin eegalame jabinaaf tokkummaan nu itti fufuun gara fuula duraatti tarkaanfachuun qabsoo bilisummaa Oromooti. Yeroon goolabbii goonu amma waan ta'eef ga'ee baachaa jirtanitti daraan itti fufuun keessa murteessaadha. Kanaaf ummanni keenya mirga uumama ofiitiin qabu dhimma bu'uun diina qeetti Oromoo duguugaa jiru jala taa'anii du'aa irra gara ofii ta'uun ittisuun diina ofirraa qolatuutti akka ceenu qabnu haalli amma jiru ni dirqisiise. Gochi waraana bilisummaa Oromoos gocha abaarama murna bilxiginnan abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame balaaleffachuun cinaatti raawwattoota gocha hojjettoota sirna bilxiginnaa bakka cufatti du'aan adabaa jiram. Fuuldurattis tarkaanfii murni bilxiginnaa buqqisuuf jabeessee itti fufuun gumaa hayyoota fi abboota keenya sirna kolonii saba keenya irra cabsuun bilisummaa fi walabummaa ilmaan Oromoo mirga goonfachiisuun ni baasu. Dirqama dachuu fudhate WBOn socho'aa jiram. Eegaan impaayirri Itoophiyaa jarooliin biyya kanneen akka dararaa kafaniin abbootii gadaa Gujii fi Booranaati. Jaarroleen biyyaa Baalee Harargee fi Arsiitti ajjeesa tureen ammallee hin baanedha. Hayyuun seenaa fi argaa dhageetti abbaa dassaa guyyoos bulchitoota impaayira Itoophiyaa leellisaniin butamee dhabame. Har'as namoota haqaaf dubbatan hayyoonni daldalaan barsiisaaf jaarroleen hedduun bakka adda addaatti du'aa fi qabamanii hidhamuun murtoo malee mana hidhaatti dararaa argaa jiru. Kana walii galatti kan nuti agarsiisu tokkummaan kaan sirnicha falmanni ofirraa darbuun filtoon xumuraa ta'uu waan hin taaneef ilmaan Oromoo fuula isaanii gara sirnicha balleessanii mootummaa mataa isaanii dhaabuutti deebisuu qabuun dhaamsa keenya maayitiin horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gaammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaatti ufaan gama kiyyaa nagaatti isiniin jedhama.